Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota garee sooshaal miidiyaa irratti argamtan hunda keessaniyyuu ilmaan Oromoo qaqqaalii jechuudha. Nageenyi kiyya oowwan kan inni irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin haadha qabu isin jechaa jechuudha. Hundi keessanuu akkuma beekamu jechuudha hajicha kennaa Dr. Mararaa Guddinaa yeroo ammaa kana mana hidhaa Maakalaawii keessatti jechuudha. Dararaan dhiittaa mirga lamaa gara jabinaan kan hin jedhamne irraan gahamaa jira jechuudha. Isaanii fi maatii isaanii wajjin deeggartoota jaarmoota isaanii miseensotaa fi akkasumas hooggantoota isaanii olaanoo jechuudha. Guutumaan guututti jechuun hin danda'ama godinarraa, aanarraa, baadiyyaarraa, magaalarraa dhiittaan kan hin jedhamne irra gahaa jira jechuudha. Hundi keessan akkuma beektan jechuudha. Profeesar Mararaa Guddinaan jechuun nama qabsoo ilmaan Oromoo keessatti jechuudha sirnoota darban hedduurraa jechuudha nama adda durummaadhaan qooda fudhachaa turan keessaa isaan tokko jechuudha. Qabsoo ilmaan Oromoo gochaa jiran sirna Haayila Sillaasee irraa eegalee fincila barattoota yeroo san ture irraa eegalee qotee ammas yeroo mootummaan Haayila Sillaasee kufee dargiin dhufu gaafii abbaa qotee bulaa abbaa lafaa ta'uu qaba jedhurraa kaasee sirnoota darban keessatti bu'aacayii guddaa akkasumas dhiittaan kan hin jedhamne irra gahaa ture jechuudha. Har'aan tana qabsoo hadhooytu sodaa tokko malee onnee guutuudhaan miseensotaa fi deeggartoonnii fi dhaabbonni siyaasaa isaanii biyya keenya keessatti gochaa jiran waan baay'ee tokko nama onnachiisuu fi abdii nama keessatti horuu jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba isaanii yoo agartan taatan kitaaba isaan barreessan yoo agartan taatan jechuudha waan hedduu achi keessattis dubbatanii jiran jechuudha. Muuxannoo sirnoota darbanirraa ammallee argatan jechuudha. Ilmaan Oromoo yeroo fakkeenyaaf gamtaan Awurooppaa isaan affeeree biyya Biraasils Beeljam dhufan jechuudha. Achi eegarraa xumuran booda Hoolaandii dhaquudhaan biyya Jarman, Siwiizerlaandii fi biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa deemuudhaan jechuudha. Ilmaan Oromoo dargaggoota jechuudha. Hawaasa Oromoo dhalattoota Oromoo ta'anii wajjin marii bal'aa geggeessanii jiranii. Mariin isaan geggeessan ammootinuu qabsoon ilmaan Oromoo har'aan tana Oromoon akka isaanii kaabaa kibbatti bahaadhiyatti qabsoo tokkummaadhaan eegale tana galmaan gahuudhaaf gorsoota gaggaarii tokko nuu kennanii jiranii muuxannoowwan sirnoota darbanirraa jechuudha. Har'aan tana hundi keessan akkuma beektan Profeesar Mararaa Guddinaa, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa fi Olbaanaa Leellisaa faan har'aan tana mana hidhaa keessatti tuumamaa, hidhamaa, reebamaa qaama hir'isaa kan gartanii gubaa jechuudha. Har'aan tana akka malee dhiittaan mirga lamaa isaan irratti raawwatamaa jira jechuudha. Uummanni kun har'aan tana ilmaan Oromootiif gootota jechuudha. Goota keessattuu kan akka gartanii Mister Maandeellaa jechuudha. Abbaa gurraacha Afrikaa kan jedhamee yaamamu jechuudha. Akkasumas abbaa Hindii mootummaa Hindii jechuudha Mahatma Gaandhi jechuun biyya isaanii keessa ta'anii warroota falmaa geggeessanii saba isaanii tuquun barbaadaa tuqne biran darbu jedheeti abbaan gurraacha Ameerikaas kan isin beektan jechuudha Maartin Luuter King biyya Awurooppaa yookaan ammoo Laatiin Ameerikaa keessa taa'eetii miti qabsaa ture. Qabsoon ammoo wareegama gaafatti wareegamaa fi onnee gaafatti kanaaf Dr. Mararaa Guddinaa faan nuuf har'aan kana akka isaanii kanatti laaluu qabna ija isaan kana laalanii laaluu qabna jechuudha. Profeesar Mararaa Guddinaa fi Baqqalaa Garbaan jechuun ummata odoo akka hidhaman beekan odoo beekan maatiin isaanii akka reebamu odoo beekan odoo maatii isaanii fudhatanii jiruu gaarii jiruu qananii jiraachuu danda'an yuunivarsiitiilee gartanii akkuma fakkeenyaaf amma namoonni adda addaa ilmaan Oromoo yuunivarsiitii Oksfordii fi yuunivarsiitii garaagaraa keessa barsiisan kana isaanis barsiisuu dadhabaniiti miti. Jiruu biyya alaa kana baanii jiruu qananii jiraachuu dadhabaniiti miti. Isaanii fi maatiin isaanii ijoolleen isaanii akka gaarii jiraachuu ni danda'anii jechuudha. Garuu har'aan tana qabsoota daa'imummaa isaaniirraa eegalanii keessatti hirmaachaa turanii barattoota gurmeessuudhaan akkasumas yeroo mootummaa Haayila Sillaasee irraa eegalee jechuudha sirna dabranirraa yeroo dargis hidhamanii turan jechuudha amata 7. Kana jechuun dhaamsota hedduu nu dhaamanii jiran ummata kana ammoo akka sabatti ilmaan Oromoo nu isaan kana cinaa dhaabbannee isaan kana gargaaruu qabna maatiin isaanii har'aan tana rakkoo hamaa keessa jiranii jechuudha. Rakkoo hamaa keessa jiran jennu kana maalidha? Mootummaan ummata kana qabeenya isaan qaban irraa saamuudhaan har'aan tana kitaaba isaanii kana jechuudha
adeemsa bittinnaa'uu siyaasa Itoophiyaa fi yaaddoowwan jireenyaa koo ka jedhu kana ka barreessan jechuudha. Hardhaan tana kitaaba kana sammuu isaanii hirribatti dhabanii barreessanii siyaasa Oromoo sirnoota darbanirraa muuxannoowwan garaagaraa kan nu kennu jechuudha. Hardhaan tana maallaqa isaan kana Awurooppaa garaagaraa keessatti gurguratanii fi deeggarsa uummanni keenya akka gartanii hawaasa Oromoo ilmaan Oromoo biyya keessatti reebamaa dhiitamaa jiran kana gargaaran maallaqa lamaan Oromoo walitti qabaniif kana hunda isaa arraan tana saamuudhaan maatii isaanii ilmaan isaanii wajjin arra manidhaa keessatti dararamaa jiranii nuti isaan kun nuuf goota isaan kana cinaa dhaabbannee isaan kana gargaaruudha qabna. Labsii ammallee mootummaan Ameerikaa gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaa balaaleffatu kun wama takka isaanii buusuu hin danda'u jechuudha. Wama takka dhiibbaa irratti gullee hin godhu jechuudha. Maaliif odoo dhiibbaa irratti godhu taate yeroo ficcilii diddaa gabrummaa godhamu gamtaan Awurooppaa ejjennoowwan kudha wayi mootummaa Itoophiyaa irratti kabaasee jira tokkichi hojiirra oolle jechuudha. Akkasuma Ameerikaanis jechuudha. Ji'a tokko ji'a lama dabarran hundinuu ni irraanfata nullee ni irraanfanna jechuudha. Kana ta'uu hin qabnu jechuudha. Saba keenyaaf hadooduu qabna akka isaan saba keenyaa hadoodanii hardhaan tana sodaa takka malee akkuma Baqqalaa Garbaa amata 3 amata 4 hidhamee biyyaa bahee Ameerikaa dhaqee biyyatti deebi'ee hardhaan tana Dr. Mararaa Guddinaa hidhamuu isaanii odoo beekan gaafiin hedduun ka'ee jira jechuudha. Mee dhaamsa isaan nu dhaamanirraa dhaamsa takka lama isiniin jechuu barbaada jechuudha. Dhaamsa isaan nu dhaaman maali? Yaa ilmaan Oromoo nun jedhan fakkeenyaaf waa sadii nu dhaaban. Waa sadiitti fayyadamuu danda'uudha qabdanii laga guddaa kana ce'uudhaaf nun jedhan. Akkamitti ce'uu dandeenyaa jenneen tokkoffaa teekinooloojiin fayyadamuu. Teekinooloojiin fayyadamuu wata jennu kana waan hawaasa ijaaruu danda'u, ka hawaasa hubannoo kennuu danda'u, ka hawaasa dadammaqsuu danda'u, karaa dadammaqsuu danda'u waan walabummaa fi bilisummaa birbadummaa saba keenyaaf ta'u irratti hubannoo akka walii kennitanii teekinooloojii gara miidiyaalee adda addaatiin itti fayyadamuu danda'uudha qabdanii nun jedhan. Inni lammaffaan diinagdee malee jaarraa 21ffaa keessa laga ce'uun hin danda'amu nun jedhanii jiran kunis dubbii dhugaati jechuudha. Inni sadaffaa kan hodhaman maali? Ijaaramaa nun jedhan. Ijaaramaa nun jedhan. Fakkeenyaaf ijaaramiinsa wanta jennu kana maal jedhanii waraabessi Oromooyyuu odoo ijaaramee akka dhufu taate hin baqatinaati gargaaraa jedhan. Hayyuun akkanaa ni jiraame. Arraan tana maal walirra dalagaa jirra. Biyya alaa kanatti warra diyaaspoora jechuudha. Arra warri dhugaan qabsoo Oromoo keessa jiranii keessatti tumamaa gubachaa jiran akkana jedhanii kuna shishira garaagaraa xaxaa jira. Kanaaf gorsi isaanii kun akka ilmaan Oromoo hunduu itti fayyadamee hojiirra oolchu nu dhaabanii jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf mee sirnoota darbanirraa qabxii tokko lama isin yaa kaasuti yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa. Fakkeenyaaf yeroo maccaa fi tulamaa jechuudha. Gaafiin Oromoon akka sabaatti kaasee ture jechuudha. Akka sabaatti Oromoon gaafiin inni kaase sabni Oromoo fi Oromiyaan of danda'ee ofiin of bulchuu qaba. Akka saba tokkotti biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessattuu Oromoon qooda fudhatee biyya san bulchuu danda'uu qaba ka jedhu gaafiin ka'ee ture jechuudha. Yeroo maccaaf tulama keessan namooti hundi keessan akkuma beektan qotee bultoonni baalee gahee guddoo keessaa fudhatanii jiranii kan akka Waaqoo Guutuu kan akka ammallee Haaji Adam Saaddoo jechuudha akka Taaddasaa Birruutii fi namoonni hedduutu jira jechuudha. Qabsoo yeroo kaate ammootiin ukkaamamtee jirti jechuudha. Hin ukkaamamtee jechuudha. Achi boodas qabsoon Oromoo marsaa lammaffaadhaaf akka sabatti jechuudha. Kakaate yeroo mootummaan Haayila Sillaasee kufee barattoonni fincila kaasan jechuudha. Gurraandhala 25 bara 1966 mootummaan dargii mootummaan Haayila Sillaasee kufee yeroo dargiin dhufu jechuudha. Gaafiin hamaa gaafiin ka'e sun qotee bulaan abbaa lafaa ta'uu qaba. Gaafiin jedhu ka'ee ture jechuudha. Achirrattis barattoonni yeroo san baratan ilmaan Oromoo gama diyaaspooraatiin biyyoota Jarmanii fi Awurooppaa garaagaraa deemanii baratan biyyatti deebi'uudhaan yeroo san akka sabatti barataan Oromoo hayyuun Oromoo irratti hirmaatee ka'ee ture jechuudha. Gaafii yeroo san ka'ee jechuudha akka sabatti ka'e kana ilmaanummaan Oromoo luka wal qabanii wal harkisuudhaan qabsoo san ukkaamsisuu danda'anii jechuudha. Mootummaa yeroo sanitti mootummaa dargii ol taatee turte jechuudha. Warroonni yeroo san turtan seenaa ni beektan natti fakkaata. Uummatuma keenyatti miira wal harkisuudhaan qabsoo san ukkaamse jechuun marraa lammaffaadhaaf marsaa sadaffaadhaaf jechuudha. Qabsoon Oromoo akka sabatti kaatee jechuudha. Akka sabatti kaatee akka galaanatti kayaa'e jechuudha. Bara 1992 akka lakkoofsa bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1983 jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo yeroo dhufu Oromoon kaabaa kibbatti bahaadhiyatti akka sabaatti Oromoon jechuudha bakka jiru harka wal qabatee dhugatti bilisummaa fi walabummaa birbadummaa saba isaa biyya isaa dhandhamuudhaaf diqqoo kaafee ka hawwee argesan
jechuudha. Galaanni guddaan jechuudha yeroo san daayituun galaana san daakee saba isaa keessaa baasuu waan dadhabeef galaanni sun isallee fudhatee biyyaa baasee dabarsee jira jechuudha. Yaa akkuma beektan Awaash biyya keessaa biyyuma keessa naanna'aa jechuudha. Kanaaf qabsoon ilmaan Oromoo marsaa sadaffaadhaaf ukkaamamtee jechuudha. Ammallee ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa qabsoon fincila diddaa gabrummaarraa kaatee fincila xumura gabrummaarra geennee Oromoo riivoluushinii irra jirra. Holola walirratti oofu obboleessa keessan ka guddachaa jiru hayyuu keessan ka guddachaa jiru hoggansa keessan ka guddachaa jiru miila qabdanii gadi hin harkisinaa haa guddatu. Kanaaf ilmaan Oromoo jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha keessattuu wanti gama sooshaal miidiyaatiin deemaa jiru waan baay'ee tokko garaa nama nyaatu jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo gartanii fincila diddaa gabrummaa kana fincila xumura gabrummaa kun ukkaamamuu ni danda'a Oromoo. Kana waan bar wal gaafannu jechuudha. Ka ukkaamsu ammoo alagaa miti wayyaallee miti diinallee miti jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo kana ukkaamsuu deemnaa jechuudha. Amma